Hello guys, akkuma nama dura aappii amanamaa fi akkasumas maallaqa irraa withdraw godhee isin agarsiisetti guyyaa irraa sammuu aappii akkan amanamaa akkasumas hojiinsaa kan amma duraa hundarra laafaa ta'e isiniif qabadhee dhufeera. Aappiin irraa baay'ee salphaa fi akkasumas maallaqa guddaa kan isinii kafaludha. Namoonni kallattumaan viidiyoo kana daawwachaa jirtan akkasumas kooyinii 1000 yookaan ammoo poointii 1000 bilisaan akkamiin akka argattan viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisu ta'a. Namoonni chaanala kiyya irratti aappii garaagaraa akkasumas saayitii garaagaraa daawwattanii maallaqa hojjetaa jirtan kamiyyuu karaa PayPal keessanii maallaqa yeroo dabarsitan PayPal karaa sirriitiin banachuu hin dagatina. PayPal keessan karaa sirriitiin banamuusaa kan isinii mirkaneessu ammoo aappichi yeroo bantan yookaan ammoo aappiin PayPalaas ta'e akkasumas saayitiin PayPal irratti banattan maallaqa yookaan ammoo baalaansii qabdan fuulduratti yookaan jalqabatti isin agarsiisa. Aappichi yoo haala saniin isin hin agarsiisu ta'e ammoo aappicha yookaan ammoo PayPal karaa sirriitiin hin bananne jechuudha. Maallaqa keessan kallattumaan gonkumaa itti hin dabarsina hanga PayPal karaa sirriitiin banachuu keessan mirkaneeffattanii yookaan ammoo paayirtii yookaan ammoo karaa biraatiin maallaqa dabarfachuu dandeessu. Namoonni PayPal karaa sirriitiin hin banatin ammoo viidiyoo kana erga daawwattanii booda gama dhumaarratti isiniif hin ka'a namni kamiyyuu achii daawwattanii karaa sirriitiin banachuu dandeessu. Isteeppii osoo hin doggorachuudha viidiyoo irratti kallattumaan dabarru. Okay guys, video kana sirriitti hordofaa isiniin jaa jalqabarratti namoonni bilbila Android fayyadamtan karaa Play Store keessanii seentu yookaan ammoo namoonni iPhone fayyadamtan karaa Apple Store keessan seentanii aappii nama isin agarsiisu kana download bilbila keessan irratti ni godhu. Jalqabarratti namoonni bilbila Android fayyadamtan karaa Play Store keessanii ni seentu. Bilbila keessan irratti yeroo Play Store seentan haala kanaan search gootanii barreessitu aappii kana Lovely Plant jettanii iddoo search kanarratti ni barreessitu. Iddoo search irratti yeroo barreessan haala kanaan nuuf daa aappichi isa kana bilbila keessan irratti download ni gootu. Aappiin kun baay'ee amanamaadha akkasumas namoota viidiyoo kana daawwachaa jiraniif poointii 1000 akkamitti akka argattan isin agarsiisa. Viidiyoo kana steppiin isin agarsiisu sirriitti hordofaa. Sana booda eegaan bilbila kiyya irratti haala kanaan download godhee aappiin kiyya haala kanaan naaf install ta'aa jira. Amma ergaan haala kanaan install godhee iddoo play jettu kana cuqaasuudhaan aappicha kiyyan hin seenaa. Yeroon kallattumaan aappii seenuu haala kanaan nafdaa mallattoo 0 tanatti sanduuqa kanatti raatiitti godhee isa login jiru kana ni filadha. Yeroon isa login jiru filadhu kallattumaan gara imeelii kiyyaatti ni dabarsa. Imeelota isin bilbila keessan qabdanitti jechuudha tokko ni godhattu ani isa kana godhadhee isin agarsiisa. Ergaan haala kanaan filadhee kallattumaan ammallee kaapchaa furutti ni ajaja. Kaapchaan kun haala kanaan nafdaa fakkeenyaaf asirratti baas jaa mallattoo baasii tana guututti tuqee sana booda verify ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin motora jee motora keessaa filattu makiinaa taas akkas gootanii sana booda verify yeroo filannu kallattumaan isa invitation code itti nu dabarsa. Kalau akkuma agartan invitation code nu dabarsa koodii tana yoo itti guutan kooyinii 1000 bilisaan osoo waa takka hin hojjetin ni agartu. Kun koodii nama iskiriin irratti isin agarsiisu kana iddoo kanatti ni guuttu. Sana booda erga haala kanaan itti gunne isa proceed jedhu ni filannaa. Boom guys, poointii 1000 bilisaan argannee jirra jechuudha. Amma haala kanaan application keenya nu banamee jira. Maal hojjennee daleena maal goone yoo ta'an akkuma agartan biqiltuu amma agartan kana jala kanarratti nyaatas biqiltuu ni dhiyeessitu akkasumas bishaan itti ni xwaaluma kanaan akkasumas biqiltuu yeroo guddattee haala kanaan firii sana isin kanatu firii tana walitti qabatan bifa laafaadhaan firii tana yeroo walitti qabatan firii takka ittiin kooyinii takka haala kanaan hedduu hojjechuu dandeessu. Karaan inni bareedaa fi filatamaan ammoo namoota biraa affeeruudhaan nama tokko yeroo affeertan kooyinii yookaan ammoo poointii 250 argattu namoota hedduu affeertan haala saniin poointii hedduu argachuu dandeessu guys. Viidiyoon kun ammoo akkaataa PayPal karaa sirriitiin itti banattan isin barsiisa. Steep isaa sirriitti hordofuun PayPal sirrii banadhaa.